nagaaf araara waaqayyoo dachaa hunduma keessanii baay'atu. Akkuma na beektan ani obboleessi keessan Raajii Taarikuu Shifarraadha. Tamsaasa keenya karaa YouTube'itiin, Facebook'aan, Telegiraamiidhaan tajaajila ta'u hundumaa isiniin ga'aa jirra. Karaa YouTube'ii kana tajaajiltoota adda addaa finnee tajaajilchisna. Waaqayyoo hubannaa guddaa tajaajila bal'aa gidduu keenyatti sagalee ergee nu barsiisaa jira. Tamsaasa kanaan dhugaatii adda addaa fayyinni namoota kan qaqqabe dhaloota hedduutu dhugaa ba'aa jira. Dhugaatii dhalootaa kana qabannee marsaa itti aantutti finnee dhufna. Waaqayyoo inni hojii kana hojjechuu jaallate haa ulfaatu. Har'a sagalee waaqayyoo qabadheen isiniif dhiyaadheera. Sagalee waaqayyoo keessaatii macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 5 kaaseen dubbisa. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus hin sodaachisin. Dha'icha dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin. Kubni tokko si bukkeetti, kubni 10 gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sittin dhiyaatu. Ameen. Sagalee kana keessatti sittin dhiyaatu ishee jettu sanan fudhadhee dubbachuu barbaada. Egaa as environmental akka naannootti sittin dhiyaatu kan jedhu halaalatti waan jedhuun hiikama. Halaalatti waan jedhuun akka aadaa naannoo keenyaatti fageenya irratti wanta hundaa'e tokkotti hiikama. Kutaa kana keessatti garuu gidduutti waan jettu tokko nan hiika. Gidduutti sagalee jedhuun hiikee tan dubbachuu barbaada. Haalli amma nuti keessa jiru kun, qilleensi amma nuyi keessa dhaabbannee lallabaa jiru kun baay'ee haalota hin mijanneef, haalota bu'aa bahii hedduu ta'an addunyaan kun raafama guddaa keessa wayita isheen jirtudha. Raafamni jiru kun akkuma beekamu kaan faayinaanshiyaali, kaan fayyaadhaan kallattii adda addaan dhaloota deemsaafis jiraachuufis bitaa itti gale keessa jirra. Saayintifikeeshinaali dhaloonni baratan waan gochaa yeroo itti wallaalan, dhaloonni akkasumas immoo barnoota irra jiran gara deebii kan wallaalan akka ta'e, gaa'elaaf bara hin mijanne, jiraachuuf bara hin mijanne, tajaajilaaf bara hin mijanne kana keessatti sagalee waaqayyoo wajjin wal qabsiisnee hubannoo tokko tokko dubbachuun barbaada. Yeroo kana keessatti dubbiin sagalee waaqayyoo humnaan jireenya keenya keessatti geemii yookaas immoo tapha guddaa taphata jennee kan nuyi iddootti kennu irra jiraatu bal'inaanii sagalee waaqayyootiif iddoo laachuu danda'utu irra jiraata. Kutaa kana keessatti gaafa dubbatu Daawit, kutaa kana keessatti gaafa dubbatu namni golgaa isa hundumaa gara irraa keessa jiru sana keessa kan jiru, gaaddisa isaa jala kan buufatee jiru, isa jalattis aara galfii boqonnaa kan qabu, inni isatti kooluu galee isatti jiru, isattis jiraatu, sodaa akka hin qabaanne, kiyyoo lafti kun diriirsu, wal'aansoo lafti kun kaa'u keessatti illee raafamee muddamee akka hin cinqabne harki waaqayyoo akka isa golboobu kutaa kana keessatti Daawit dubbata. Golbooba harka waaqayyoo keessatti eegamee akka jiraatu. Dhaloonni kam? Dhaloonni golgaas hundumaa gararraa jiru sana jala jiraatu harka kanaan golboobamee balaarraa dhaloota hafu, salphinarraa dhaloota hafu, muddamarraa dhaloota hafu, cinqamarraa dhaloota hafu akka ta'e kutaa kana keessatti dubbata. Daawit dubbisaa kana keessatti gaafa dubbatu isarraati dhaloonni kuni golgaa sana jala kan jiru balaarraa hafuu akka danda'u, dha'icha guyyaa namatti dhufu,
dhukkuba adeemaa saafaa kiyyoo namni namaaf wantoota adda addaa ka'a kutaa kana keessatti. Maal jedha kutaan dubbise wanti harka nama sodaachisu guyyaa kan namatti gadhiifamus sin sodaachisi. Halkan kan namatti dhufu guyyaa kan namatti adeemus sin sodaachisi. Ejja dukkanaan namatti dhufus dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessu sin sodaatin. Kumni tokko bukkee keetti kumni kudhan gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sin sittiin dhiyaatu jedhee dubbata yeroo dubbatu. Ilaa halkanii guyyaadhaan daangessee dubbii kana dubbata. Halkanii guyyaa wantoonni nama raasan, wantoonni nama dhiphisan, wantoonni nama muddan yoo jiraatan illee yoo nama cinqan illee siin garuu kun sin sodaachisin, sin raasin, sin dhiphisini. Wanti namatti dhufu kun isa hundumaa gararraa ta'e sanaan golbooba harka isaa sana jala humna sana jalatti kooluu galtee waan jirtuuf isa jalatti qabamtee waan jirtuuf wanti kun sin sodaachisini. Homaatti iyyuu hin sodaatin, halkanii guyyaa hin sodaatin. Bir'aa malee akka dhalli namaa jiraatuuf sagalee jajjabinaa guddaa dubbatas keessatti. Kumni tokko bukkee keetti, kumni kudhan gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sittiin dhiyaatu jedheetidha kan inni dubbatu. Sittiin dhiyaatu gaafa jedhu kumni tokko bukkeedhaan gaafa ta'u, kumni kudhan gara mirgaa gaafa ta'u, 11,000 jechuudha walitti. 11,000 namichi keessa jira, gidduu jira jechuudha. Sittiin dhiyaatu jecha kana gaafa ibsinu, sittiin dhiyaatu jecha kana gaafa ibsinu gamaa gamanaati qilleensa wal dha'u keessa gidduutti dhaabate yaafa jechuudha. Waaqayyoo dandeettiinsaa irraa nu qabee waaqa nu baasu miti. Waaqa dabeessa miti, waaqa sodaataa miti. Haala nuyi keessatti yaaddofnu gidduutti nu hambisuudhaaf waaqa jabaa ta'e. Keessa nu baasa malee irraa nu qabee waaqa nu dabarsu miti jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun qilleensa gamaa gamanaa huursee raafame sammuu dhaloota kanaa jeequ keessatti maal ta'utu irra jiraata? Gidduutti dhaloota ce'u tarkaanfatu jiraachuudhaaf haamilee qabu akka ta'e of jabeessuu danda'utu irra jiraata. Qilleensa kana keessa dhaabatee ani gidduutti namaa fudha. Gamaa gamanaa wal'aansoon rakkinni hammaataa yoo ta'e illee ani isa gidduutti hafudha jedhee dhaloonni kun of herreguu danda'utu jiraata. Of yaadutu irra jiraata. Akkattiin humna amantii isaatii jabeeffachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Maaliif waaqni keenya gamaa gamanaa waan nama raasa gidduutti waaqa moo'icha nama laachuu waaqa danda'u waan ta'eef, jabina nama laachuu waaqa danda'u waan ta'eef, beekumsi isaa, dandeettiin isaa, ogummaa warra ogeessotaa kanaa garasidha waan ta'eef. Kanaaf nuni gidduutti hafuudhaaf warra dandeettii qabnu akka taane humna amantii keenyaan of amansiisuu danda'u nurra jiraata. Sittiin dhiyaatu gaafa jedhu gamaa gamanaa dhaloota raasee dhaloota boqonnaa dhowwachuu ni danda'a. Siin garuu siin tuqu gidduutti haftaadha, gidduutti si hambifataadha ila. Wanti amma ta'e kun dhaloota kana keessatti namoonni baay'een gaaffii adda addaa naaf kaasu. Haala eerkondiishinii kanaa natti haasa'u. Maalidha? Maaltu jedhama? Maaltu ta'a? Waaqayyo maal nuu yaadeera? Karoorri waaqayyoo maali jedhu dhaloonni kun yeroo na gaafatan. Karoorri waaqayyoo, yaadi waaqayyoo akkamidha naan jedhu. Yaadi waaqayyoo waan warraasu gidduutti nu hambisu. Waan warraasu gidduutti nu hambisuu isaati. Isa kanaaf yeroo kamiyyuu taanaan yaada nu balleessu raawwate kan of keessaa qabu. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 gaafa ilaallu yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka, inni isa sin balleessu miti. Isa gara fuulduraatti eeggattan sana isiniif raawwachuudha malee jedhe. Yaada nu balleessu raawwatee kan of keessaa hin qabne gamaa gamanaa waan dhaloota balleessu gidduutti nu hambisuudhaaf yaadaaf akeekisaa akkas waan hamaa gidduutti dhaabannee akka isa lallabu, dhaabannee akka isaaf jiraatu, dhaabannee akka dhugaa isaa dubbannuuf nu waame malee keessatti seenaan nu awwaalame, sammuun keenya gad nu cabe, mul'anni keenya nu badee, achitti warra maqaan nu badee, seenaan keenya goolabamuudha jedhee nu waamne Waaqayyo. Waan gara fuulduraatti nuu ta'a jennee eegaa jiru, waan gaarii sana isa nuuf yaade sana nuuf raawwachuu harkatti nuu qabatee jira malee takkaa yaada nu balleessuun nu eegaa jiru Waaqayyo. Kanaaf akkuma Ermiyaas boqonnaa 31 gaafa dubbistanii, lakkoofsa 16 gaafa ilaaltanii, lakkoofsa 17 gaafa dubbistanii Raamaatti wanti dhaga'amu boo'icha waannaa ture, baay'ee waannaa ture. Garuu Raaheliin achi abdii qabdaa ittiin jedhe, hin boo'in imimmaan kennan galaasiin jedhe. Raamaatti wanti ta'aa jiru garuu sagalee abdii kutannaa boo'icha waannaa ture. Gidduutti waaqa sagalee jajjabina abdii haamilee nuu qabatee waaqa dhufee wajjin manaa kaane nuni. Jabinni isaa gidduutti
nu hambisuu Waaqa danda'udha. Gidduutti nu hambisuu Waaqa danda'u. Al tokko tokko mukti nuyi qabannee kaane siqee waan guyyaa lama sadiif humna kan dhabu kan nutti fakkaatu ta'a. Gaafa haalli nutti jabaachaa gaafa deemu. Lolli gaafa nutti hammaachaa deemu waan yeroo muraasaan daanga'e haboonsaa irraa fuudhame dhaloonni kun akkatti yerootti humnatti dhabee jiraata. Matumaa raawwatee taateewwan gamaa gamanaa qilleensaan jiraachuu Waaqayyoo nuun gansiisan. Jiraachuusaa sammuu keessaa nuun balleessan. Jiraachuusaa mul'ata keenya keessaa hin balleessan. Waaqayyo jira. Qilleensa qofaa hargannee qilleensa nagaa bakkeetti baafachuu dadhabne kana keessatti gidduutti harka nu hambisu qabna. yuutuubiidhaan, feesbuukaan, karaa teelegiraamiin nu hordofaa kan jirtan ammaa jalqabee harki gidduutti si hambifatu harki Waaqayyo gara kee hin dhufa. Dhaloonni kun maal isa ta'u maal humna gidduutti balaarraa isa hambisu amanuu danda'u tura jira. Gidduutti nu hambifachuudhaaf Waaqa dandeettii kanaa qabu akka ta'e. Israa'eloonni Miiriyaam Aroon illee boqonnaa dhowwataniiru Musee. Maaliif? Dubbaan Faroon fuuldurii galaan waa nama gidduutti dhiphataniiru waan ta'eef. Sabni biyya keenya keessatti utuu garboomnee dhumaa Gibsi keessa utuma teenyeera ta'ee it is best for us jedhan. Gaarummaa nuu qaba ture jedhan. Qullubbii biyya Gibsii achi galagalanii yaadan. Ergama biyya Gibsii garbummaa isa biyya Gibsii keessa jiraatan sana achi deebi'anii dheebotan. Asitti nu fixuu nu fiddeeyaa jedhanii Museedhaan isaan kaan. Fuuldurri isaanii dudduubni isaanii waan abdii kutannaadha waan ta'eef. Museen garuu Waaqayyo irraa waan dhaga'een waan socho'uuf raafamne garaansa. Miiriyaamiif Aroon hojjettoota hidhata hojii Museetiif hojii mul'ata kanaa geggeessuudhaaf warra duukaa deeman turan isaaniiyyuu saba duukaa boqonnaa dhaban. Museen garuu waan Waaqayyo isa fuudhee ka'een imala kana keessatti jabaate gidduutti Waaqa nama hambisuu danda'u waan amanatuu fi Museen garaa hiriirree raawwate qilleensa isatti ka'eef. Waan isatti wal jijjiireef garaa hin jiru. Natti dhiyaatu jedhee dhaloonni herregu duumessa rakkinaa balbalaa boroodhaan bukkee lamaaniin isatti marse keessatti abdii horata malee waan dhaloonni ittiin gungumeen duukaa dhalootaa ofirra gattaa'ee jeeqamu. Qilleensa Waaqayyo keessa jiru abdata. Namoonni haalli lafa kanaati natti ka'uu natti dhiyaatu nan balleessu nan cabsu nan ajjeesu akka dhaloota taasisu namni jedhee Waaqayyoon akkatti abdatu qilleensa keessatti dhaloonni boo'e keetti kolfaaf of abdata. Qilleensa dhaloonni keetti gadde keetti gammachuudhaaf of eeggata. Maaliif muka abdii isaa isa ta'e Waaqayyoo isa fuudhee manaa ka'e sana ilaallataa socho'a waan ta'eef. Kanaaf gidduutti na hambisa kan jennu wanta abdii guutuudhaan faayame humna keenya jabina keenya taane humna Waaqayyootti amanachuu keenyaanidha jechuudha. Museen isa fuudhee ka'e qofarra yaada isaa kaa'ate. Yeroo Waaqayyoo na hambifata jennee dhaloota keessaa na hambisa na oolcha jennee waa'ee Waaqayyoo haasofnu yeroo kamiyyuu irraa na qaba halaalattutu natti hin bu'ini narraa qolata achi narraa deebisaa utuu taane lixee baanaadhaan of amansiisu. Maaliif Meeshak Sheedrak Abednego fa'aa abidda lixanii ba'an. Daani'eel fa'aa boolla leencaa lixanii ba'an. Kiristiyaanitiin kee kan inni beekamu balbala qoramaatti. Balbala qoramaatti maal ta'uudhaan gidduutti hafuu keetiin beekama. Amma waan sirra ga'erraa waan sii ta'u lakkaadhu. Wanta miidhama keerra miidhaga borii lakkaadhu. Namni mul'ata borii qabu rakkisaa haalaa keessa dhaabateetu ulfina borii lakkaata waan ta'eef. Kanaaf gidduutti Waaqa na hambisutu banaana fuudhee ka'e sagalee jedhu nam jajjabeessuun fafa miti jireenya keenya keessatti miilla keenya egeree daandii dheerina lakkaachuudha malee. Kanaaf dhaloonni kun gidduutti na hambifata. Qilleensi summaa'ee boora'ee na jibbee na cabsee na balleessee laayinirraa na gata የሚል መንፈስ keessa keenya qabaachuu nurra jiraatu. Sammuu keenyatti caafamuu kan qabu Waaqa gidduutti na hambifatuun qaba jechuu danda'u nurra jiraatu. Waaqayyo keenya yoo ta'e yoo barbaade isa nama wajjin dubbate waliin galle afaan qurxummiitti dubbate Waaqa Yoonaasin tursiisedha. Yoonaas boqonnaa 2:11 gaafa dubbistan dhaqeetu lafa gogaa iddoo Waaqayyo Yoonaas itti dubbate jennaan Waaqayyo garaa qurxummichatti dubbate jennaan Yoonaas lafa gogaa iddoo Waaqayyo barbaade irra dhaqee achitti isa
tufe jedha qurxummii. Haqa keenya yoo ta'e isa garaa waan namaa wajjin dubbachuu hin dandeenyetti dubbate Waaqa dhageessifatu. Duudaa isa naashatu. Isa duudaa dhageessifatudha Waaqa keenya yoo ta'e. Kanaafi gidduutti na hambifachuu danda'a. Dandeettii inni qabu yoo barbaade cufuu yoo barbaade banuu Waaqa danda'u akka ta'e itti amanuu danda'u irra jiraata. Waca gamaa gamanaa ta'e dhukkuba gamaa gamanaa ka'e qilleensa gamaa gamanaa huurse dhaggeeffachuurra jabina Waaqayyoo biratti lallabuu danda'u irra jiraata. Dhaloonni kun dhaloota dhaabatee Waaqa jira jedhu qabaachuu danda'u irra jiraata. Kanan ta'u taanaan sin ajjeesa jedhee haala dhufu tokko yoo dhufe ana moo Waaqa sii wayyaa jedhee haala dhufu tokko jedha danda'e dhaloota nuu dhaabatu hin oomishannu jechuudha. Gidduutti na hambisa Waaqayyo dhaloota jedhu hin qabnu taanaan haala tokko dhufe ana moo Waaqa sii wayya jedhu tokko dhufe humna nu caaleef waanuma nu moo'ate nutti fakkaatu tokko duuka nu cofnee dhuma qajeellaa jechuudha. Waanuma nurratti ooriya tokkoof mataa kenninaa jechuudha. Kanan ta'u taanaan jechuu barbaade. Kanaaf yeroo kamirrayyuu caalaa wanti keessanii ka'uutu irra jiraata jedhee ani yaadu gidduutti Waaqa hambisuu danda'u, Waaqa oolchuu danda'u, Waaqa baraaruu danda'u kana amanachuu danda'u irra jiraata. Si oolcha jedhama gamaa gamanaati 11,000 gidduudha qofaatti dhaabate bukkee keetti kumni kudhan gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti dhiyaatu gaafa jedhu gidduudhuma dhaabateetu akka jarritti kufan ittiin kuftuudha laa wantichedha. Akka jarritti du'an ittiin duutuudha ilaa. Akka jarritti caban ittiin cabduudha ilaa. Sitti dhiyaatu gaafa jedhu Waaqayyo gidduudhumatti si hambifata. Irraa hafta jedhu seentee baataadha dubbii biraa hin qabu. Isa kanaafi qilleensa kana keessatti natti dhiyaatu hafuurri jedhu si keessatti biqilu. Jireenyi dhaloota kanaa humna amantii isa gargaaru kana of keessaa balleessuu isaatiirraan kan ka'e isa mo'ichi Waaqayyo mana isaa keessatti taasisu jabinni Waaqa mana isaa keessatti taasisu of keessaa gate malee Waaqayyo akkuma isa bara Musee akkuma isa bara Daani'el fa'aa hojiitti jira jechuudha. Warra isa amanatan qaanessee salphisee mataadhaan lafa ilaalchisee hin agarrean utuu inni dadhabaa korsu utuu inni warra gataman lafaa kaasuu iji koo banamee na arge. Kanaaf dhaloonni kun yeroo kamirrayyuu caalaa na oolcha Waaqayyo, na jiraachisa Waaqayyo, na hambisa Waaqayyo, na deemsisa Waaqayyo hafuura jedhuun jiraachuutu irra jiraata. Kanaadha hin ta'u taanaan wantoota dhaanii karaatti isaan bisantu waan itti addateef waanuma afaan isatti banee liqimfama dhaloonni kun. Waaqayyo na oolcha hafuura jedhu qabaachuu danda'u irra jiraata. Maal jedhan Meeshak Shadraaq Abednego kun nu oolchoteedhani Waaqayyo keenya nu oolchuu ni danda'eedhani. Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 17-16 gaafa ilaalu nu oolchuu yoo ta'e Waaqayyo keenya oolchuu danda'a. Oolchuu danda'a. Nu oolchuudha baatu iyyuu jedhan yoo cal jedhee nu kenna ta'e iyyuu jedhan nu matuma raawwanne waan ati jette kanatti hin seennu jedhani. Mootii yaa mootii waan ati jette kana hin fudhannu nun oolchuu yoo ta'e Waaqayyo keenya nu oolchuu danda'a jedhan. Haa tokkoon sinitti oolchuu isaa laphee keessan keessaa hin haqina, jireenya keessan keessaa hin haqina. Yeroo kamiyyuu caalaa waan biyyi lafaa jette kun immoo ofitti hin fudhatina. Biyya lafaaf hin owwaatina. Waamicha isheen du'aaf waamtu hin owwaatinaafi waamicha isheen salphinaaf waamtu jalaa hin owwaatina, jalaa hin qabina. Na oolcha Waaqayyo sagaleen jedhu si keessaa haa ka'u. Akkas taanaan gamaa gamanaa wanti dhaloota gadi teessise siin ol si kaasa. Gamaa gamanaa wanti dhaloota ajjeese siin si jiraachisa. Gamaa gamanaa wanti dhaloota baay'ee abdii mure siin si jiraachisa. Qilleensa kana keessatti Waaqayyo na oolcha hafuurri jedhu si keessaa ka'uusaan barbaada jechuudha. Gidduutti Waaqa hambisuu danda'u faana jira waan ta'eef. Kanaaf maaliyyuu haa ta'u maal qilleensi gamaa gamanaa wal hungulaalee karaa adda addaa wanta barbaade fidu sitti dhiyaatu. Sitti dhiyaatu. Sitti dhiyaatu amantiidhaan sa'aatii kana namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan ilaalaa jirtan amantiidhaan harka keessan achi asirratti qabadhaatii natti hin dhiyaatu jedha. Maqaa Iyyeesuusiin sitti hin dhiyaatu. Ameen.